in fayyadamaa ture. Egaa inni hidhamee tu baatii sadi egaa gaheen maallaqa san isaaf jechan fuuchuu eegale sanuu na dhorkatanii warri masuulinnatii makiinaa sana ofirraa sanuu amma sigale maallaqa gadaa resturaantiin naa guure san sigale ani homaa sumunii tokko irraa hin fayyadamne makiinaan sun qabamtee makiinaa sanan ittiin baas sababaan isiin qabamtes ulaagaalee seera isaa hin guunne eega guyyaa gaafa bituuti baajata mootummaa waan hin galchineef qabamtee $3,300 makiinaa sanan ittiin baas akka naa beeytan wadda isinii baasu jechuudha. Anu dhagee mootummaan biyya tanaa makiinaa qabdee jechuudha. Qabdeetan maallaqa saniin baase anumaa wanti makiinaan kunillee eega gaafa bitamtuuti ani homaa irraa hin fayyadamne inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 eega gaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafii jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigale waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii baheen dhage akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira dhumarratti amma ammoo bultii biraa jaarratee jireenya biraa eegalee jechuudha kana waan na gootan na godhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru ammas ammoo haalaan keessa jiru ilmaan kun keessani akka gootan godhaati bakkaan akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaan haasa'uu hin danda'an waan inni na godhe. Kan boyni sifu ani gama kiyyaa waan dhuunfaa kiyyaa akka nama tokkootti si gargaaraati kaan immoo hawaasni jirullee si bira dhaabatuuti anaasaallee sitti dheeressuun barbaatuuti yoo adreesii lakkoofsa kan keelleen qabaa waa hundaa si dubbisaati bakka ulfaadhaa galatoomaas min jedhaati yeroo gaarii qabaadha. Imboyin bakkaasee imboyin wanti hin dabarre hin jiru maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama asillee boru nama biraa taatee jiraata guyyaan kunillee hin darba wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra eenyu namni wanta dhaabbataan hin jiru rabbii tokko nama uumee alatti kanaa jechi imboyin bakka guyyaan kun hin dabraati imboyin bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati haadha dubaraati boon sirra hin jiraatu imboyin bakka boon sirra hin jiraatuuti waan dandeetta aga dandeetta yaada kee obsaan ibsadhu malee imboyin dafi galatoomna. Initi abshaala ta'eeti makiinas maqaa ijoolleetti silaa oguma duraatu makiinaan kan biraan boo ilaalaa maaki ifa manaa godhiitis warra achi jirtan hawaasni biyya tokko keessa jirtan hamma dandeettaniin ilaalaa aanan guchuma lufichaa hamma dhaqqaban ol qaban jedhanii haguma dandeettanii waan dhaqqabdan son konkolaataan sanu yooma irraallee hafeef yookaan gurgurattee ijoollee ofiillee halkan takkaa namallee ittiin bulfatee kiraa manaallee ittiin kafalatti gargaara si warri bira jirtan jecha biraan biyyaansi waan biraatiin illee yoo gargaaru dadhabdan yoo aga dandeettan yoo isinii danda'ame. Kana jedhaati ulfaadhaa galatooma haadhati. Yaa baramma waan takkitti waan dhageettanii isin amma yoo dandeettan gargaaruu dandeettan haalli mucayyoo tanaa hedduu nama ulfaata. Wanni ani beektanii akka hawaasni illee osoo qarqaaree natti tolu. Mucayyoon tun faayilii isiiti amma rakkoon guddaan yeroo hunda qarshii guuraa fi qarqaaraa jiraachisuun ni ulfaata ni beektanii namni harka namaa yeroo hunda yoo eeggate baay'ee rakkoodha. Yoo dandeettan furmaata dhumaa itti godhuudhaaf mucayyoo tana ispoonsarri sun akka maleetti jalaa jira bakka malee jalaa jira faayilii gurbaa irra jirti isarraa agartee baatee ispoonsara san warri Kanaadaa waan kana akka sirreessuuf argitanii yoo danda'ame gara seeraatiin haa ta'u xabaqaa fi dhaabanii haa ta'u argitanii ijoollee tana biyya kana keessa guddisuun ni ulfaata argitanii namni lubbuu fi takkatti nu jiru bakka dhaabatu Awurooppaa Ameerikaatti ijoollee haganaa ilmaan haganaa baaftee biyya haganaa keessa dhaabatuun kiraa manaa kafaltee jiraatuun ni ulfaata deesan makaisi yaa saniifuu yoo dandeettan jarana waan biraatii miti amma as jala jirta warri Kanaadaa isiin faayilii ma'i gurbaa kanaa irraa baasanii ispoonsaruma Kanaadaa san qajeelchanii fi akka biyya kanaa baatu yoo godhanitu furmaanni isii furmaata waaraati. Ammallee birrii $200 $100 namni Oromoo waliin guuree jiran waggaa idmee guutuu nama horachuu hin danda'u. Ilma namaati guyyaa guyyaadhaan nyaatee dhugaa uffata jijjiirachuu barbaada kiraa manaattu jira. Soo kanaafuu yoo ka danda'amu taate doobbiin gabbuuteerti doobbi ol galchiin yoo ka danda'amu taate waan kana ajandaa itti godhaa Oromoo furmaata waaraa jechuun namni haala lama isiniin jedhu kanaan waan nama jette kanarratti
Dhala jeneraal waan atama jette kanarratti namni Kanaadaa keessa yookaan nama beektanii yookaan waan akkasii hariiroo qabdan namni akkasii meenu dubbisa yookaan asirratti paablikii irratti koottaati bakka waan qabnuun hin gargaarama. Omaan nama gaafa du'e tiishartii bichaa hojjeeffatanii arraba muuxataa boollarra dhaabatu arraba mataa qabrii namaarra dhaabatuun qofti tiishartii nama hojjechiifatanii hin ta'u bakka yoo dandeettan omaa gaafa duute biyya irraa xooftanii adda gargaara bakka waan qabdan. Kasaniifuu amma wanna san namni furmaata itti godhuu danda'u jalqaba irratti warra gaafa durii ispoonsara san galcheef ispoonsara sanillee sadarkaa inni irra jiru itti himanii ispoonsara san sababni gaaf durii godhaniif siifuuf yaadanii yookaan guru abbaa warraa isiitiif yaadanii osoo hin taane sababa ilmaan isii kanaaf yaadanii ammallee namni ilmaan kana harkaa qabu isiidha biyya baqaa keessa waliin rakkataa jirti. Kanaafuu Oromoo micayyoo tana bira dhaabadha yeroo hunda asirra baatee akka isinin boottu kana isin cubbifti. Wallahi ani ufii kiyyaa hin beeka argitanii akka isin itti jiraattu biyya kanatti nuyi warri argitanii lubbuu nama tokkootiif nama lamaatiin jiraannu biyya kana keessatti rakkinna baay'ee hamaa keessa jirra nu mataan keenya isii haadha ilmaan afurii adda ufii ilmaan kana guddiftu dhiisa yoo dandeettan nama ispoonsara gaaf durii galcheef san dubbisa yookaan warra san dubbisa waa maatii akka furmaata micayyoon tun argattu amma ispoonsarri sun bakka malee rakkatee harkaa jira haalli faayilii isii kun rakkisaadha waan kana irratti furmaata godhaa ajandaa guddaa godhaa ijoollee warra asirraa argitanii bakka warra sheekota ijoollee warra argitanii fooloowarsii qaban aktiivistoota kanneen dubbisaati waan kana furmaata godhaaf jarana micayyoon tun osoo biyyatti illee galtee bakki isin dhaabbattu hin jiru akka argaa jirtan kana jaran sinigalee nasbee nama afurii isii waliin nama shanii biyya baqaa keessatti isiin takkitti nyaachiftee jiraachisu jechuun ni ulfaata nuti ni beeyna nuti ufii kenna rakkin namaa keessarra kennarra dhaabbannee yookaan isii ilaallu dhugaa micayyoon tun jabdullee amma yeroo hunda isin kadhataa jiraachuu irra argitanii namni illee nama ifata rabbii miti argitanii sinigalee furmaata itti godhaatii bakka takkaan isii gayaa jalaa hafa ankanuma isin jechuu barbaada. Laali yeroo tokko dhiifama naa godhaati wanni ani sinitti machuu barbaadu wanni amma ani humna kiyyaa ol ta'e wanni an akka haasaa kana haasa'u kan na godhe si galee waggaa kana guutuu ijoollee kiyya kana biratti anatu argama si galee akka malee wanti garaana gubee wanni an akka ana haasa'u kana godhe si galee namummaan addunyaa kanarra akka kiyyaa miidhame hin jira jedhee hin yaadu maaliifi gocha inni anaaf ilmaan kiyyatti ni beeyta namni maybe ani suuraa si ergeera ta'uu ni mala sinii galee anamma madaa kiyya mara kiyyas ka ijoollee kiyyaas sinii manen ergaa sinii galee waggaa kana guutuu madaa baay'een qabadhee taa'e hawaasni kiyya ana baay'ee waan baay'ee naan jedhani mucattiin kadhattee hin quftu tiktookiin kiyyallee narratti gubatee akkasuma ammootu guyyaa hunda yeroodhuma ajandaa dhabdee sooshaal miidiyaa kanarra paablikiirra baatee kadhaa barattee boose amma mubaarakiin sun dheengadda jechuudha akka malee hamilee na cabse garuu an gargaarsa oromoon na gargaar dhuma takka wanni anirra beekullee tokko hin jiru ilmaan kiyya zallamamte anis zallamamte an kabajaa hawaasaatiif anin gocha inni anaaf ilmaan kiyya irratti gochaa ture obse akka warra jiru warra ummanni liibiyaa jireenya jiraatanuutti hin jireechaa ture asiidhan fuula keetti naqaa asii galee yoo ati gabbaatee hawaasa oromootti matte lubbuu keellee lubbuu ilmaanillee hin baasadhe ani waan baay'een irratti godhaabe garuu har'a ani akka waan nama maallaqa hawaasni oromoo ittiin na gargaare ilmaan kiyya guddifadhe ittiin nyaadhe ani ittiin illee hin yaalamne yaalli ani yuenniitu na yaalte dhugaa rabbii dubbachuu ganzaba hawaasni oromoo na gargaare haga onaa koomantiin waggaa meeqa guutuu arraffamaa beesan anis ilmaan kiyyas wanni takka ni beeytanii warri biyya kana keessa jirtan sinii galee waan an obsaa isiniin jechaa ture warra waanaan jedhanu tokko girishii takka qarshii 5 abbaan ijoollee kiyyaa qarshii 5 kanneen siifuu kana hawaasa oromootu baase ganzaba kana hawaasa oromoo birrii ummanni oromoo siif ilmoo keetii buuse ijoollee kee kanaan nyaachisi kanaan obaasi yookaan ammoo kanaan ittiin tajaajilame wanni inni naan jedhan jiru ani yaala dhuunfaa kiyyaan hin yaalame ijoollee kiyya kophaa kiyya giiftii asirraa argadhu nan guddifachaa jira sinii galee wanti na gubee kana hunda na haaso'isisi hawaasni oromoo haga onaa waan ani ittiin maallaqa saniin ittiin gargaaramee ittiin nyaadhee dhugee ilmaan kiyya asiin gahadhese omaa ani wanni irraa beeku hin jiru bakka sagalee naa ta'ana. Okay, bakka mi'a meeluun kun dubbatan usmee fa'aa eenyu dubbiin faallee dubbadhaati yaada keessa mi'oon ana hubanne irraa si hubanna siif waan ati jetti kana hubanne
warroota san kontaaktii ni qabda warra gaafa duraa sponsor isinii galche. Adreesii isaanii qabda bilbila isaanii. Bilbiluu fi dandeenya ani gama kiyyaani haga danda'u takkaan community keessatti. Dubbiatu waan biraatii miti lalaatu afaanuma nu gargaariiti yookaan nama hariiroo achi kanaa jiraatu waan akkasii makka. Uumaa nama gaafa deeb gaafa rakkate bicha arraba mutatuun bicha nu barbaachisu beektu. Namni qaawwan nama darbatu. Laali dubbiin dojoon bakki jirtu bakka kana argitee gurbaan kun amma eega biyya galee sponsor isaa jalaa bada mallaqallee jara galagalee naaf fudhachuu danda'a. Osoo sadarkaa san hin deemin mallaqni sunillee qabamee bakka jiru dhaabatee sponsorri sun sirraa'ee jarana siifuuf jettee miti Oromoon ka guurte ijoollee saniif jettee gurbaa saniif jetteeti miti ijoollee saniif jettee guurte. Ijoolleen tun biyya kana keessaa yoo hin bayini rakkoodha. Ani isinii hima hin danda'amu. Nuti warri argitanii lubbuu nama lamaa tokkootiin jiraannu dadhabneerra. Jireenyi argitanii kan namni argitee nama qarqaaru dhiisi. Harka ofiitiin namni dalagatee buluun biyya kana keessatti ulfaateera. Hariil nageenyaa hedduu rakkisaadha. Yoo dandeettan furmaata bifa saniin. Doobbi waan kana irratti adda dureedhaan warra Kanaadaa san dubbisi namoota guruppii ijaaraatii agartanii gaaf durii I think warra community tu godheef ta'e ani hin beeku sponsora sanillee sponsora san sirreessaa fi biyya kana akka baatu godha. Yoo kanan ta'in biyyatti illee galtee mucayyoon tun jiraachuu hin dandeettu. Isinii galee argaa jirtan waan jiru. Bakka dhaabadhu hin qabu jedhaarti. Bakka itti galu hin qabu jedhaarti. Inni gurbaan sun ijoollee ilmaan ofiitii yaadee isii yoo hin feene ta'e ilmaan ofiitii yaadee atilistii barbaaduu qaba ture jechuudha. Ilmaan isarraa baate jara keenya. Isinii galee maqama isaatiin yaamamti. Maqaa abbaa biraa wayiitiin yaamamtu. Kana waan ta'eef furmaata akkasitti godhaati. Namni General jedhayi. Information san yoo qabaatte siifu ergiitii namni Kanaadaa keessa jiru nama hedduudha. Kara communitytiinis ta'e kara birootiinis ta'e warri gaafa duraa sii galche suni argamuun dirqama because isaantu information hunda harkaa qaba. Information san yoo beette yoo jara san beette ani gama kiyyaani anytime ready dha dubbisee waliin haaseellee community birootittis nama birootittis namni achi keessaa jabaa biroollee yoo jiraate akka waan kanarra dalaganii isa san maqaa irra baasuu yoo danda'ame maqaa isaarraa. Keenya akkasitti rakkan nama daakiyya dhofkadhe bakka anaaf sagalee naa taana. Bakka sponsor illee waan hundaan inshallah Siifaan waan barbaachisu maraa waan dandeenye waan rabbiin nutti beeku. Ila namni ilmaan qabu ilmaan ofii saniif jedheetini waan fedhe sii godha. Siif taana garuu akkatti sii taanu isteeppii barbaachisa. Warra jala boo'ichaa ashanguliitii boo'ichaa keessa dhiisa Hojii boo'ichaallee dhiisa. Warri koomantii yookiin koomantii ofirraa of godhachuuf yookiin immoo boo'icha dhiisa hundi keessanuu makinaatu akkaawuntiin kun irraa gura waan ta'eef amma sagaleen kan qabu. Guys, TikTok jira hin cufina. Yoo dandeettan taaptaa koppiliinki godhaa fi dhiisaa hundi keessanuyyuu waan jiru wal mari'ataatiin jiranii hawaasni Oromoodha. Siifu laal wanni gochuu qaban ijoolleen biyya Kaayiroo keessallee jiran namoota hedduutu jira waan kana irraa quba hin qaban ijoollee biyya Kaayiroo warri jaarsonni biyyaa jiranii ijoolleen feemasoota jiranii waan kana dura lafatti mari'achiiftee erga dadhabee booda gara miidiyaatti baafte moo osoo waan akka hundi dubbatiin gara miidiyaatti baafte. Connection isitti qabaa jira moo sagalee kee? Miitira jirta siifu. Siifu miitira jirta. Ammaaleefi waan kana gaafadhe wanti kun. Cadhisaniitti bilbilan gubbaanillee. Sagaleen dhageessaa jiru neetworkiin isin jala boottanii qabee jira mucatti. Yaa asirratti kanaaf immoo barreessinaa jenna bar mikinaatu akkaawun tokkokiin nama qaba ammoo gaddar baasirraa nu guutuu harcaasa yoo laabiin haaraan nu baasnee egaa. Isa emoojii boo'ichaa rabbiin kadhaa fi bakka wanni goote yoo dhabdanii jettan. Emoojii boo'ichaa jalatti naa naati. Raanfaa itti bilbilan yoo laayivii argitan ittiin bilbilinaa please. Maakii warri Kaayiroo keessaa waan kana quba hin qabdanii lafarratti erga dadhabee booda gara miidiyaatti baaftammoo ergoo miidiyaa rabba argitan. Fakkeenyaaf amma wanni kun beektaa gurbaan as jiraatee lafarratti hin gaafatanii keessaan akkamitti gaafatan waan kana warra waan kana amma laal maa inni beektaa wanti kun hunduuyyuu tartiiba qaba sii galee. Amma yoo garteetumaan fakkeenyaaf ispoonsor kanaan sirreessinee fayyadam taate waraqaan ragaa ka garteen kaaya wal hiikuu jira
wanna meeqa barbaachisu waan meeqa waan barbaachisu jira akkuma masirraa jiran kanatti wanni hundi hin dhumatu sii galee garuu immoo walini ne barra usme inni tabiraa biyya ni kan gaim buune akka isin jotutti buune itti bar ni kana nani ne itti bar amare fu gaafadeen tore walin jirtani no Maki ila akka ila ka shari'aani ni ka wal hitee fi ka seeraan waraqaa wal baafattee marriage certificate yoo wal qabatani marriage certificate sanarratti they have to be divorced. yes Wa isarraa baasuuf marriage certificate isa wal qabani gaafa guuta marriage certificate galchanii jirammoo akkamitti galchanii fi dhamma koy gaan gaafan ambar waa tokko beeku yoo ta'e at least amma isaan wanna maqaban marriage certificate in qabanan 100% maaliif akka nama seera biyyanaa jechiin seera UN beeku tokkotti jechuudha walirra jira waan ta'eef jarri kun certificate fuudhaa heerumaan ni qaban san malee walirratti hin guutama waan ta'eef san immoo walirraa hin baane waan ta'eef addan baane inni jidduudhaan qabamee biyya galee deebuu hin feene dubbiin